asham moosamni koo dhiira dalaanii akka fuunee shamaa walii tolaanii dargaggoo shamarran hawwa manguddoo bakka nu jiraatan jiru nu wanguddoo. Akkuma beekamu waan deemu jira laaltanii gartanii miidiyaa kanarra uummanni keenya irraa ajandaa kanaa dhufaa fi boruu ajandaa santu dhaqaa fi boruu kanaa dhufaa fi waan godhuu fi waan dhiisu wallaale taname nutis haga rabbi nu beeksisa irraa xiqqoo waatu dubbanneeti mee isin yoo rabbi isin ilaafisi sheer invite gootaniiti waliin gaggeessanii jechuudha. Waliin gaggeessanii akkasitti itti fufna ga'a. Akkuma beekamu ummatoonni keenya Arsiin buqaatee turte, Harargeen shifeerrotiin cafaqamtee turte, Huuni hidhamee ture, Walloo akkasii buqaatee jechuudha. Ummata saniif sagalee taaneeti faarsee bulaan hundiif qaanfatee as deebi'ee ummata kanaa sagalee ta'uu seenee jechuudha. Kana dubbiin gartee sheekotii manzaraa dhuftee sagalee ummata keenya ukkaamsitee jechuudha. Maaliif ajandaan kan mootummaarraa qophaa'e kun sigale. Ajandaa nama dhufee gartee ummata iddoo darbamee gartee ummata shoora keessaa jiru kun ajandaa mootummaarraa qophaa'e jechuudha. Jaalattee jibbitee sigale. Duraan Oromoon duruu afaan tokko dubbachuu eegaltee faarsee bulaan nuuf qaanfatee gartee ummata sagalee ta'uu eegale sigale. Dhufaniiti ajandaa keessa miila ejjatan. Wallaalaan keenya ajandaa fuudhee samedhee jechuudha sigale. Tanaaf bar wallaala wajji qabsaa'uu caalaa wanni ulfaatu hin jiru sigale. Wanti ajandaan dhufe kun hagam takka qabsooti iyyatana fayyada. Hagam takka qabsooti iyya kana fuuldura tarkaanfachiisa. Hagam takka memma nama Arsii buqeejuu garteeti. Eega ka Abdii Raggaasaa maallaqa haatejuu. Eega ka ijoollee Raggaasaa tokkana nu godhejuu. Ijoolleen Raggaasaa bar jaalannee jibbinee akkaawuntii banatteeti niin gubadde as keessa naannaqaa isinin jette. Qawwee isin qabee namni isin zarafin jiru. Fedhii teetiin ilaal. Subhaanallah maashaallah jechuu takkaani. Ichitti si guursiisu jira jechuudha. Garuu badaan kan nuti irraa sagalee uummataa tayaa jirru namicha gaachena sirnaa jaarratee qawwee uummata qabee uummata buqqisu jiru, qawwee uummata qabee uummata godaansisaa jiru, qawwee uummata qabee gatee warra reeraa asii fuudhee gammoojjii isaan hin beekne naqaa jiru. Si gale? Mee miidhaa tanaatu irra baddu moo? Miidhaa tanaatu irra xiqqeenya moo? Si gale? Mee kanaaf sagalee ta'uutu irra saba Oromoo fayyadamoo? Nama fedhii fiitiin gartee gurbaan akkaawuntii banatee jirra kaayyate jaalattee jibbite akkaawuntii banatee jirra abbaan fedhe gargaaruu danda'a abbaan fedhe dhiisuu danda'a namni manarra deemee milishaan gaachanni sirnaa ka maallaqa kana sirraa fuudhu hin jiru jechuudha. Si gale dhugaan dhugaadha. Gaachanni sirnaa gartee sirra deemee sirraa fuudhu jiru jira. Dantaatee ciqee maallaqa isaa kennite miliyoona 900 waa fudhatu biliyoonaa waa nyaatu. Si gale dhimma mataa keetiitiif kennite. Garuu ummata keenya kan dirqamaan buqqa'u jiru kan gartee shiftaarra ijaaranii buqqisaa jiran kana fiddaniiti ajandaa ummata kanaa balleessitanii jechuudha. Rabbiin jazaa ummata kanaa isinumarraa kafaluu ta'a. Isinii fi hoolayyii isin jala oriiullee Rabbiin jazaa kana rumaa kafaluu ta'a. Sheekotiin manzaraa moo beektee waan kana godhu jirti. Doofaa gartee waa takka hin beekne fayyadamu jiranii jechuudha. Namichi ilaaleen garre gartee harruma goota ta'uudhaan faarfamu kana fayyadamu jirti jechuudha sheekotiin manzara. Bilziqinnaan ani isinii barreesseetiin ture hara seentu wallaaltee turte. Way tokkummaan Oromoon harkaa deebitee, way Oromoo wal dhageeffattee, tokkummaan sagalee walii ta'uu eegaltee, hoggii Arsiin buqaate Harargeen boohuu eegaltee, hoggii Harargeen ajjeefamte Walloo Wallaggaa Gujiin boohuu eegaltee, tokkummaan Oromoo kan hin hangartee gandaan gosaan facaase, sigale deebitee jee bakka daablos gartee iyyuu seenetti. Wallaalaan gartee dhufee maallaqa maarree nyaatame maallaqa miidhagoo nyaatame si gale uummanni keenya waan akkanaaf irraa qabu baannaa waliin qilee seenee adeero si gale watakka nuti bar osoo nuun kafallee asirra teenyee isin iyyana warri isin jala yaatanii ajandaa if harkaa balleessitan bar maallaqa buusaatii fi gartee ajandaa keessa laaqu jiranii wanni waan siistamaan gad dhufee jechuudha. Arra dhumaatii uummata Walloo namni dubbatu jiru jira. Dhumaatii uummata Harargee namni dubbatu jiru jira. Dhumaatii ijoollee qeeroo dira dhawaa ta'e hidhamte namni dubbatu jiru jira. Buqaatii Arsii namni dubbatu jiru jira. Buqaatii warra Baalee Riiraa namni dubbatu jiru jira. Si gale akka waan gartee wanni kun waan guddaa ta'ee si gale
way abdii raggaasaa akkana godhe way abdii raggaasaa miitiri kishoo godhe abdii raggaasaa adii rogaachina sirnaa sirra jaaratee dhufee sin zarafne si fedhii teetiin akkaawuntii teetii kenneef akkaawuntii teetii irraa baasee yoo akkaawuntii irraa baasuu hin dandeenyellee wallaahi biyya dawwaltee maallaqa hangas naa galcha akkaawuntii abdii raggaasatti dhimma keetii jechuudha. Mee haadhatee boochisu jiru haadhatee buqqisu jiru arra kunoo warra saba kanaa sagalee ta'u jiru Jawaar Mohaammadii dhangal faarsee bulaan qoma dhawatee faarsee bulaan duraaniif qaanfatee manatti ol dachee hundi qoma dhawatee arra waan akkana mucuqqu hayyoota Oromoo godhu jira jechuudha. Sadarkaa gartee Mararaa Guddinaa nama guddaa san sigalee jaarsatoo torre ejanii arrabsanitti sadarkaa sanii gaheeti gartee hayyoonni Oromoo xiqqaataa jira jechuudha. Sigalee ati garuu wanni ati bakkee ati ooltu bakka biroo wanni ati dalaydu waan birooti jechuudha. Sigalee namni si qabsaa kunis lubbu qaba gahee jechuu gartee nama gahee inafii beekuu qabdan sigalee. Ajandaa dhufee hayyoonni guutuun irraa gartee ummata afaan kaayee ummata sagalee akka walii ta'uu godhe san hagamti akkatti balleessitan. Hagamti akka balleessitan. Kun ni barbaachisa. Yoo ijoolleen duriyyee waan akkanaa dalaydu goota kiyyaatti mirga keetti adeemu jala deemu. Nuti ummata keenya hanga nu dhaga'u wajji jiraannaa jechuudha. Tokko lamaanuu dhageenyaan sigalee sanii wajji bilisummaa filannaa jechuudha. Sigalee bilisummaa filannaa jechuudha. Amma iccitii hedduu gayyaa'uu jirtu tana. Ummata miliyeenaan biliyeenaan saamamaa jiru kana agartee kara Jawaariinis bahaa jiru kana namni irraa quba qabu hin jiru. Saboo Jawaararra maal poosti godhe yoo jetteen irraa quban qaban sigalee irraa quban qaban. Amma maal ta'u jira hayyoonni keenya nama lafa dhungatu ta'u jira. Kunis ni jijjiirama yees ni jijjiirama. Waan kanarraa ifeega itti aansuudhaan injifannoon waboodha. Oltee bultee gartee sirnicha gatii kafalchiisuuf gartee kara qormaata guddatti osoo tuufatanii osoo adda diina jaanii osoo harka kennisiifne jaanii osoo gartee tokkoon galan jaaniiti gartee arra sadarkaa raayyoonni ittisaa jeneraalonni gabbahee inaf jirurra dhuftee jirti kun gartee waan akkanaan dhufee wareegama qaalii kafalaniiti gartee bu'anii caphanii waan kana fidanii gartee warroottan qaalichi sirriitti Oromoo irratti dalagee keessattuu bakka bu'aa isaa gartee damee gullallee bildiqinaa akka gaariitti irratti dalagee ture jechuudha. Maaliif jarri kun qolola sabboonummaa uffateeti aabaa'oon isaanii aabaa'oo fakkaatanii si wajji qabsaa'anii amata meeqa gaara turanii uummanni ni amanaa jechuudha. Garuu jalaan bitamanii jiranii jechuudha. Bitamanii jiranii gartee kana uummata izeemaan caffee Oromiyaa seenee fi filmaataan zeeroo bahee kana qabateeti gartee woboo tana diiguu barbaadee jechuudha. Gandaan firaan maaliin gartee woboo diiguu barbaadee himmi jooyineef jechuudha. Karoorri Daawwit Ibsaatii fi karoorri Abiyyi Ahmad bakka hin geenye jechuudha. Kana maaltu bakka gahuu dhoorkee tokkummaa fi cimina hawaasni keenya qabu wal dhageettii hawaasni keenya qabu jechuudha. Kun kajabeeffamuu qabu. Irreenni keenya garuu jabina keenya dhiifneeti gartee waan jabina keenyaa faayidaa hin qabne gargaarsa nuun taane jala urihuun kun xiqqoo amala waan nutti ta'eef waan kanarraa xiqqoo ka if gabaabsinu gartee kabajaan isin gaafannaa jechuudha. Itti aansuudhaan mooraa PP Jawaar Mohaammed wal shakkisiisee jira. Moora eenyuutu informeeshina kennaa jira. Namni kun as taa'ee biiroo keessaa informeeshina guuraa hin jiru. Ifii biiroo keessan dalagu seektara fedherraa yoo informeeshina barbaade sakhandi bira dhaqaa gartee eenyuutu nama kanaaf informeeshina kennaa jira jedhaniiti PP'n kaleessa gamgamaa guddarra ooltee jechuudha. Diinni kee kanatti hayyoota irra mari'achuu jira. Ati immoo asii harroota keetii wajji raasarraa iyyaa ooltaa jechuudha. Saniifuu mari'achuu jiranii gartee wanni guddaan amma namoonni gariin siyaasaan Jawaar koftee wayi dubbiin Jawaar faayidaa dhabdee maarroo min tirkishoo jira sigalee Jawaar duraanis uummata Oromootiif sagalee ta'a. Tokkummaa saba kanaatiis wanni inni godhuu turees gaafassan. Warroottan amma Abiyyi mootummaadhaa Jawaar uumaa keessa hin jiru jettan kana barja akka Abiyyi kun mootummaa ta'uuf namni qabsaa'ee gatii kafale osoon Abiyyi lakkii hin barbaadu jedhee Oromoorra qabsaa'ee qabsaa'ota Oromoo haaniisisee deeninatti keessa taa'ee haaniisisee haan ajjeesisiisu lakkii bilisoomuu qabdaa jedhee namni gartee if kennee bilisummaa arra ati Abiyyiin itti faarsitu tana kafide namootuma arra ati tuffattee gaxiqqeessitu kanaa jechuudha. Namni siyaasaan kararraa deemtu beeka. Bakka itti deemtu beeka. Dhuma Abiyyiitis ni beeka. Ji'oopolitikii kana hunda addunyaan maalirra jirti? Ameerikaan kaleessa maal turte? Ameerikaa kaleessa gartee hayyama siitiin ala addunyaan hin fincaanne arra Iiraan akkana funyaan quba keessee
فرقتان اجتي مريتي سيفتي فرقتان اسم مريتي سيفتي جيوبوليتيكين جيرامي جرا عرب امريتين دران افريكا تنا غوتو قبتي ديمتون عرب ايته امه سيتو باسو تدبديتي امريكا دا مالك يخني اسم برج جبي فدغو ياركنا جي اسم برج جبي فدسن نادي بيسا جتي امريكا تيجا جرتي امريكا نوتي لولا جرا ايران اسن رايت سجرا مال اسن رايت سجرا مال اني مسيدي بفنجرو جتيتي والفتا جرتي جيوبوليتيكين اكن جيرما جرا سيغلي جيئتي هيون كن لفسي خاسو كنا وجي جيرمون ساعتي أما تكون نبرباچ سمو وليرو نبرباچ سا غرتي الله خينيا وجو تكون نبرباچ سمو ولدور دابچو نبرباچ سا وني ديني اورومو اتملكاوا توري اورومو في سبب رو اديغو اورومو في اورومو ادديغو ددمنان اورومو في سبب رو اديغو تورني اورومو نمرا ايغو تورني جچو اورومو نكا مارا وجناسوي اورومو نكا تخري وجناسوي Oromoon akka Beenishaangulii wajjin haasoyin, Oromoon akka Soomalee wajjin haasoyin, Oromoon sabaa sablammii biyya Itoophiyaa sanii wajjin akka dubbachuu hin dandeenyetti gartee Oromoo fi saba biroo iddoo dallaa ta'u ture jechuudha. Sanii har'a hayyoonni keenya beeytonni keenya diiganii namni tokko gartee eega rabbiin biyya takka waliin sii kenne obboleeyyan mana tokko galuu yaada addaa qabaachuun malchiisa. Garuu mana kanaa yaada addaa qabna akkami waliin keessa mana kana keessa jiraanna takaamoo abaluu raabee mana biroo haajaarratuun marii barbaachisa jechuudha. Marii barbaachisa. Amma Itoophiyaa ofirraa Oromiyaa wala boomsuun Oromiyaa wala babaaftee Oromiyaa if dandeessee biyya taateedha alaabaa mataa ishee afaan mataa ishee gartee bulchiinsa mataa isii qabdu jaarachuufu sabaa sablammii si wajji jiru kana mariisisuu barbaachisa. Yoo gartee adda fudhachuu kanallee nu barbaachifne sigale wajji jiraachuudhaaf maaltu nu barbaachisa saboota kana mari'achiisuun dirqama jechuudha. Maaliif dirqama? Yoo ati kana mari'achiisuu baatte Oromoo qofa jechaa oolte diinni kee kagartee faayidaa aangoo isaa tursiifachuu barbaadu maal godha? Jara kana gartee ulee godhatee as keessa Oromiyaa keessaa si buqqisuu deeman akkana si godhuu deeman yoo inni naannoo irra hin jiraanne akkana taatu maal jeeti gartee saba biroo ulee godhatee Oromoo hanga maallaqaan bite tana walitti hidhatee humna guddoo ta'ee dhufee si dawaa jechuudha. Waan inni gartee humna godhatu tana jalaa diiguu qabda yaadu qabda. Namni tokko wayii bahuudhaaf dhiigoo isaa injifachuu qaba jechuudha. Osoo beektuu akka naman beeknee ta'uu qabda. Osoo beektuu akka naman osoo gartuu akka naman garree ta'uu qabda. Wayii bahuudhaaf saba keetillee wayii baasuudhaaf. Nama wajji mari'achuu garaan kee hunda si gubatu dirqama sabaatiif teessee wajji mari'achuu qabda. Dhiigoo keessan gabaabdutti waliigalatti hayyoonni keenyaas dhiigoo isaa injifatee walitti dhufee mooraa qabsoo Oromoo itichee ammatti wanni qabnu maali? Humniti nuti qabnu maali? Jabinni nuti qabnu maali? Dadhabinni nuti qabnu maali? Je'if gamaagamee gattaa'ee humna qabu san jabeessee humni inni qabu wabuudha. Uummata isaati. Tokkummaa isaati. Tokkummaa gartee diinni seenee aangoo isaa dheereffachuuf gartee shawa walla maarree jee gartee amma dubbii san iyyinee dhaabsifne malee dubbiin baharootii fi dubbiin gartee badhoo dachaas hakam takka oowwiti argitanii haga dubbiin battee urgeessaatii fi dubbiin Haacaaluu Hundeessaa hangas takka oowwine jechuudha. Maaliif ifiif godhan waan ifiin godhin tane ni oowwisanii jechuudha. Daranuu saba kan adda baasu jaanii gartee warra saba keessa taa'ee qolola sabboonummaa uffatte kan ati firraa eegdu akka gaariitti halkanii guyyaa boqonnaa dhabdee firraa eeguu qabdu nama si keessa taa'u irra badaa nama kasi keessa jiru ha qolola sabboonummaa uffatte. Amma Yuusuf ilma jaarsaa kan jedhan kun qaallichi gartee Daawit Ibsaatii fi Abiyyi iddoo deemu kun mooraa Suudaan keessaa akka Abiyyi mucaa miliyoon jiru kana fudhatee guddifatetti Daawit Ibsaa fuudhee guddifatee jechuudha. Namni kun Daawit malee waa takka hin beeku jechuudha. Amma deeninnatii sadarkaa olaanaa federaalaa fi Oromiyaa hunda isaa sossoosaa jechuudha. Hangaafaan biyyan na simatanii harkan nama kana ijjatti yaanii waajjira pirezidaantiitti argee jechuudha. Mararaa guddinaa ichitti if arke. Ichitti if arke sa Daawit maal godhu jirta? Lakkii kanaa nuti jaarsin mariifate ma baaragee haafaa watti if kennite kas godhee jechuu keenya. Keenya maasogii wallolee sirrumatti daba jarrimma fannoo hoogganaan fannootii fi kaaraat kiiloo jiruus wal quba qaban haa wal arrabsanii haa waan fedha waliin jedhanii malee informeeshina waliif geessan. Waan kana uummanni keenya barachuu qaba.
hayyoonni keenya keessattuu kan biljiqinaa keessa jirtus kan biljiqinaa ala jirtus diinummaadhaan ija diinummaati wallaaloo osoo hin taane kan ati wal dhabdee yaada malee kan ati qabdu Oromoo fi Oromiyaa ta'uu hin dagatini. Amma Gabratsiyoonii fi Geetaachoo Raddaa kan nuti qabnu Tigraay kan nuti qabnu diinni keenya sirna maangorra jiru kana sigale sirni kun akka gaafa duraa san bakka takkatti baasketii tokko keessatti hillee nu cafa keessan akka akkas hin taane yoo ati ciise kuchiise anaa dhufee Finfinnee Tigraay qabata still sumaa jira sigale yoo ati jabaattee an dhufee sigale jarri wal mari'atii adda bahee jiru wal mari'atii adda bahee dandeettiin isaan qaban kana dandeettii tanan qabne nuti sigale amma fakkeenyaaf sanyii Nagaasaatii fi Marroo Dirriba jaallan waliin gartee corroqa dhugee fincaan dhugee gartee gaara kana keessa waliin deemu ture. Amma garuu lachuun isaaniitu yoo wal harka wal bobeessanii jechuudha. Ambiti kasii miti. Hoogganaan fannootii yoo gale jarri gaaraatii sirratti hin ololu. Already inni galeeti ifiifu keessa seenii information fidaa jechuudha. Caasaa qaburraan information fidaa jechuudha. So ummanni hayyoonni keenya keessattuu ego teessan gartee anaa beekaa na qofaa kana dhiiftanii gartee walii dhuftanii wajji gattiisanii akkuma amma Jaawar Mahammad wallaalaa fi wallaaltuu hunda walii qabee ati Oromoodha biyyatti sun si laallatti. Na qofa laallatu beekaa qofa laallattu wallaalaas ni laallatti maraataas ni laallatti miskiinaas ni laallatti qabaataas ni laallatti. Hoottu jee gartee hulaa diskeeshinii banee akkasitti gartee namaa wajji haasa'u san si gale isinis gartee akka akkasitti gartee hayyoonni keenya guutuun dhaabbileen siyaasaa Oromoon qabdu guutuun akka gartee hulaa diskeeshinaa san bantanii wal mari'attanii ilaafi ilaameedhaan wajji haasa'uutan kabajaan isin gaafanaa jechuudha.